Yesu kan sitti munjalo. Garuu immoo bakka waan sin jedhu Yesu wanna tattaalee sin jedhu akka obboleessa hiyyatti. Karaallee gaabbirillee yaman deemu kan kaanaanii jijjiirtee birri sana waan hundina si hanana jettee gara biyya gad deemee. Amallee Saidoon kun. Saidoon kun ifii maraatee maaliif miskiina mee shamara miskiina akka marachan jabaran. Ani gama kiyyaan waan gartee birdilibsii 12 ani ran cufaachuu dhugumatti. Atumtiin maraattee hin jabar amma wanni si gochisu kana ammaan tana wanni si gochisu kana hin jabarat ni maraattee. Jaarsa namaatiif icha gocha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota suuraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira gaatu gaayis arraan tana manguddummaa jabdu namaan argateen dhufee jira. Hanga dhumatti nagin tura viidiyoo la share godhaa namoonni gartee yaasuu birraa subscribe godhatee maataa gaayis. Akkuma beektan waa'ee Saidootii fi Sumayyaadha wal qabatee arraan tana immoo waan addaa deemaa jira. Roozaanis manguddummaa jabeessitee boochee natti himattee jirti. Akkamitti gartee Roozaadhaa fi Saidoo gartee kan walitti araarsu dhugumatti hedduu rakkadha jiraachuudha. Akkuma beektan gaa Saidoon waan namni jiruun naman dhaga'u tasaa malee jechuudha. Ammallee hunoo fiigee dhalaa biraa wajjin shamara biraa wajjin funni eegalee jiraachuu. Osoo gartee tan duraatu bakka hin argatin ammallee hunoo biraa jarjaraan jechuudha. Aaraan tasaa malee naman dhaga'u namichuma kana gartee kuma goon wallaallee jirra bara. Sila gartee ani dhamma dheengadda sheekha birallee deemee sheekha wayii tokko gartee fuudhee gartee adaamaa gartee bakka inni jirutti itti geessa jee bilbila gartee bilbilaa fi oolee isa isaaf dawwalaa oolee namallee gartee mana isaatti ergee aboo gurbaan kun mana jedhamu mana jiru jee manatti illee gartee adaamaa namatti ergee dhabeechuu. Kunoo idaannu deemee guyyaa guutuu Roozaa bira oolee jechuudha. Roozaalleen ammaan tana duraan gartee haa gartee sitti heerumuu ani gartee Sumayyaan sodaadhaa. Sumayyaan gartee gooleetiyyaa gartee wajjin nyaadhan jira. Ani gartee Sumayyaa irratti akkamittiin gartee heerumaatee ka duraan jeddee ammaan tana immoo inni gartee dhalaa biraa gartee fuudhuuf shamara biraa gartee fuudhuuf kanaan isilleen ammaan tana gartee itti dhagamee jechuudha. Roozaatti dhagamee jira. Akka gartee Saidoon itti deebi'ee isii fuudhuu barbaaddi. Dhuftee natti himattee Saidoon shamara biraa jala fiiguu dhiisee silaa Roozaa fuudhee hedduu natti tola. Garuu namichi ifiifuu gartee walawaayedha. Yoo dhugaa dubbanna jechuudha. Ansaaba kiyyaame obboleessa yaabarniin beekaa bara. Egaa ifiifuu gartee namichi walawaayee tartiiban qabu. Ganama waan biraa haasawaa sa'a booda waan biraa haasawaa. Dhugaa dubbachuun dirqama bara. Ani kana gartee Sumayyaa deeggaruuf miti. Sumayyaan haadha lamaan ta'ee waan fetee laayattu. Inni immoo gartee nama dhiiraati bara. Amalli kun ammoo isa miidhaa jira. Kun sirrii miti. Roozaadhaa wajjin gartee waan baay'ee haasofne. Taariika gartee dabree fi haamaatii fi waan baay'ee haasofne jechuudha. Amma Roozaan gartee boochee waan baay'ee natti himattee sooshaal miidiyaa gubbaatti ol na baasee jira. Eega gartee maqaan kiyya na badeefuu badii hafuun qabu. Na fuudhu qabaa. Jechaa jirti. Haasaa Roozaa kana dhageeffannee walitti jechaa nagaa isin dhageeffadhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesu akkami nagaa qabdaa jirtaa jiruu jireenya maal fakkaata? Nagaa wallaahi alhamdulillah galata rabbii akkami mee? Sitti hajamee yoomii sitti tolee irra jirtaa mee dubbadhu siin jedha. Yoo irra hin jiraannillee akka dhaggeeffatti sagalee kana laalee bistu abdiin qaba. Sagaleen kiyya baay'ee takka gadi laafee jiraannaa dhukkubaa urgaa argitee jirta. Saidoo sanii sitti dubbadha jedhee yaade. Hedduu takka na dhukkuu jira. Yesu akkan jedhe sitti munjalo. Garuu immoo bakka waan sin jedhu Yesu wanna tattaalee sin jedhu akka obboleessa hiyyatti. Karaallee gaabbirillee yaman deemu kan kaanaanii jijjiirtee birri sana waan hundina si hanana jettee gara biyya gad deemee. Amallee Saidoon kun fuudhuuf hin deemaa argitee akkatti amma takkaallee mana wanni godhee jiru. Kana booda Sumayyaan illee dhuftee waas dhaabbattee waan barbaaddesin naan jettee ani hin dhagaye obbaan fedhee yoosoo waan fedhe jedhee. Waan takkallee jira wajjiruu takka waan takkallee Saidoo irraa hin barbaadu bakka Yesu rabbichee Saidoonaaf kadhadhu dhaqii akka dhaqxee mana isaa bakka
wanta kana amansiistuu ni beeka. Abdii sirraa qaba jechuudha. Wantoota kanaa dhukkuu jiru gosonni. Miskin. Kanaafuu Yesuus Saayidoo bilbilii waan hunda naaf deebisiisin jedha. Bakka ani uummata akka bakka uumaallee bakka asii galee uummata akka illee naaf hin godhine sagalee osoo sii qabaa jiru jidduudhaan harkaa wanni jedhe sagaleellee sitti dheeressee jira. Kanaafuu Yesuus amana sitti haa taatu Saayidoo bilbilii fi bakka naaf qabadhu. Bakka Zayitoon jechuun ammaa deebi'een akkaataa akkuma duraanii jedheetini qarallee ansuma ayyama sodaadde malee jibbaa isaan qabu ni beekta. Kanaafuu bakka nammaa waan hundaa murteessee jira. Kan dabre badii ishee gaafadhee jira. Namni waan tokko yoo murteessee dirqama badii namaa san bakka rakkoo maaltu jira naa irra naa taree bakka irra naa taruu qaba kaa bakka. Rakkoo namaaf dhiisaa ilma namaatiif yoo naa dhiise maal rakkoo qabamee yasu. Kanaafuu Saayidoo naa gaafadhu bakka badii ta'e fudhadhee jira. Atillee naaf kadhadhu shin jedha. Kanuma siin jedhadhee bifa maallee kadha na dubbiste illee jettee akkanatti hin aarree gaafa galeetti siin dubbisne. Kanaafuu nagaa keessa jiraadhu deebii kan kee ammoo siin eeggadha. Roza, atumti ni maratte hin jaabar amma wanni si gochuusu kana ammaan tana wanni si gochuusu kana sin jaabaratti ni maratte. Jaarsa namaatiif icha gocha. Kana mucaa kana namicha ifu maraatee akka saree maraatee lakkana guyyaa bakka dhibba fiigu kana jala gocha. Atummaan sura jirtu. Atummaan sura jirtu. Atilleen ta isan geenye jechuudha. Hai. Tasgabbaa'ee gattaa'e. Tasgabbaa'eetii. Adabadhu taa'e. Ani ittiin seema. Siifee ittiin. Siifee bartee maaliif qalbii dhaabdee akkana dirreetti gattaa ninjijjee siifin gaafata. Garuu adabadhu taa'e. Naamusa khayrin taa'e waan khayrin taane jala fiigin. Waan khayrin taane jalatti qalbii hin darbin. Qalbii hin facaasin. Adabadhu taa'e. Ifin dhibbisin. Yoo gartee inni tola jeessi dhufee si fuudhe sayyoo alhamdulillah. Sansadarraa fee maaloo na dhiise xarxar wanni kanaa jedhamu hin jiru. Adabadhu taa'e. Naamusa kan taa'e jireenya kan jiraadhu. Ani akka obboleessa siifin ittiin siimu. Yoo inni si dhiisee gartee tabiraa jala fiigee kutallee ani keessa caalu siifin baasa. Akka gaariitti gartee wajjin jiraattu. Fataa jettee wajjin jiraattu siifin laala. Qalbiteen dhiphisaniiti waan hin taane jalaan fiigin. Yoo haytee rabbii gartee yoo rabbii wali isin qoode sayya waliin dhabdan wal dhuftan jechuudha. Yoo inni fiigee bahara ceehee samii biheu gar tokko addaan hidhate wal dhuftani. Saniif ammaan tana wanni gartee boochuuf hin jiru. Wanni gartee boochuuf hin jiru tasgabbaa'ee gattaa'e siifin ittiin si himaa. Fayyaan kun oomanaa hun taa'u bilbilalleen kaasu bilbila cufaa bilbila saliin cufaadha. Wajjin rakkanne namicha kana tole ani siifin gaafadha. Takka ammoo inni ummaan sirra hin jiru bara. Qalbiinuu yoo sheekha bira geessine malee gurbaan fayyaan qabu beektaa gam tokkollee yeroo dubbanne inni sirra hin jiru beektaa. Amma yeroo gartee uffata akka deemu kana nama fayyaa fakkaata malee sirra hin jiru. Garuu obboleessa keenya gaa'e ati immoo hin maraachin sossobi ilaalatummaa sossobadhu maal osoo fayyaa allee ofiyyuu siin jaaladha maalumaan hojii sossobii. Anis ammoo awwaluun tun gartee miskiinaatii waanuma isheetii gartee waan isheetii jabeessi qabii istana fuudhishii wayya jettiin siimaa. Atis ifin dhiphisin garuu tolee ishee nagaan na jiradhu baay'ee. Jalqaba isii yeroo sitii ofirra dabalte jalaan kaase achi booda yeroo maali jee hoggaan gartee waasaap irra galuu sagalee na keessa jechuudha ni rifadha jechuudha. Saayidoon kun ifii maraatee maaliif miskiina meeshaa mara miskiina mammaa akka marachan jaabaran. Mucayyoon tun ammaan tan akka bocu kono hi'ate. Edee halkan akka isinitti hi'ate bocu miskiina barnaati. Sababni gartee ani roozaaf sagalee akkasitti lolee kaayef maaliifi akka isin gartee tasgabootuufi. Akka isin gartee ifi deebituufi. Namicha kuyyoo kasii hin taane hoo. Kun ammoo duruun tabiraa jala fiigu jira. Amma rooza tana qalbii cabse moo hin cabsine hin jaabaran. Jalqaballee isaatu gartee siin fuudhaa jetti kaasee bara.
روزان بري إفيف أنا سين فودا إن فودا تدفن روزان جل قبل لا إساتو قرتي روزا سين فودا جي قرتي واي جالات خاص مالي روزان قرتي إفيف دفتين فود إن جنن إجا وان تيغرتن سميان دفتي قرتي روزا سوداچسته أكسين قرتي سادو قرتي تنهرمني سوداچسته أمان تنمو إتدقاي ميچ روزالي سلا قرتي نفود إمال قبا يامني سنقرتي فودون قبو أنا فودو قبا intala shamara biraalee gartee fuudhuun qabu ana fuudhuu qabaa waan ni jaamu itti dhagame jiraachuu. Saniifuu amma gaa biyyoon tu miskiina yoo fuudhee irra gaariif. Saayidoon silaa waan bira ari'uu dhiisee shamara bira jala gartee fifiiguu dhiisee roozaa tana fuudhee isaafillee gaariidha jechuu. Wanni ifii waan ifeeti. Isaafillee gaarii. Wal beekan wajjin gartee yeroo dheeraa wajjin jiraatan biyya namatti illee wajjin jiraatan amala walillee gartanii beekan wal dhagayan. Jaartillee wali ta'uu baatan jechuudha. Garuu silaa osoo roozaa fuudhee sadoodhaaf gottee irra gaariidha. Amala isaallee gartee waan beektuuf jechuudha. Ana kanan jaa amma gaanii akka obboleessaatti gartee manguddummaa nama gartee ergametti sadoo gartee hin gaafadhaaf. Adaama deemuun kun yaafan qabu. Finfinnee dhufuun saafan qabu. Yoo gartee dhufeewu. Aboo namicha waan ariisan gartee dhiisiti. Mee biyyoota gartee fuudhii. Mee dila kanatti fi dukkana mee roozuma tana gartee fuudhiti gartee takka dhalchiin jaan nin gorsaa jechuudha. Takka manguddummaan gaa nin gorsaa jechuun gorsa qayye. Akkuma yeroo hundaa. Silaafuu yoon dhageenye immoo alallaa'ee roozaan immoo sabbaroo qabdu jechuudha. Waan gartee rabbiin isii qoodee hin dhabdu jechuudha. Miila dheereeffattee jirti gaayis. Sumayyaan ammallee fagaattee jirti. Sedoollee rakkin isaa guddaan dhalaa if biraan dhabu. Yeroo hundaa gartee shamara qabeef jalaan deemee sumayyaa barbaadaa jechuudha. Mee sumayyaa barbaaduun kophaa. Sumayyaa barbaaduu fi dhalaa qabatee sumayyaa barbaaduu maaltu waliif deemee. Wanni gartee sumayyaa kana maraachilleen waan kana. Isilleen gartee hanga tokko gartee misira nama babbaasuun gaarii miti natti himtee jirti jechuudha. Ani namicha kun gartee akka waan gartee shamara irratti maraatee sumayyaalleen ana fansidha gartee irraa ilaalan jira. Namni gartee yookaan mataa fitiin deema beekaa gartee osoo beekuu osoo arkuu hallayyaadhaatti gartee dib if jalan godhoo jechuudha. Bultii fi dhaabbaatu jabeeffata. Abbaa jala tokkotaa. Namni ilmaan qabu fiigeellee adda fagaatullee gartoo gartee dandaqu. Wali deebuun saafan qabu. Sumayyaan haalli gartee amma isiin jirtu kuni sirrii miti. Ani kanan jaa walmagalatti ani gartee amman tana manguddummaa gartee na ergan tana sedoodhaan geetiin sadoon gartee yoo gartee dhugumaan gartee haroozaa hafuudhu ta'e ani gama kiyyaan waan gartee birdilibsii 12 ani ran cufaachuu dhugumatti sedummaan gartee dhugumaan halas roozaa gartee niin fuudhaa jee murteessinan ani waan birdilibsii 12 ani ran cufa halas alaa hisaaba kiyyatti jechuudha. Kanaaf sedoo barbaadeetiin bakka inni jirtu deemetti dhaqee obboleessoo halas miyyoon tun gartee hono bu'aa jirti. Siyacha gartee hirriba dhabdee jirtiiti. Tasgabbaa'ee yoo deddeemuu ta'ellee roozaa fuudhiti wajjin gartee deddeemaati sumayyaa barbaadan jaan. Akkasii nagaa naturadha viidiyoo laashaa godha namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib godhati mataadha. Adaama deemee yookaan namoo gartee akka malaa godhee waan jiru isin biraan hin gahan. I love you. Assalamu alaikum.